An beekadhu isii wooma laman gaafadha. Tokko maalirra takka deemte? Maaliif akka deddeemtee nama jaalattu? Yoo anaaf isiin gartee dhimmi irratti wal dhabnu jiraatellee karaa nagaatiin faksii fudheetiin jira maalin na beekaa wanti kanaa qonnaan gurra na yaa'u yoomillee isiifillee hin milkaa'u. Maaliif yoo ta'e jaartii dhiiraa dhiirumatti yeeka. Yoo inni dhiisee masruufa isiitiif waan takka illee ittiin kan nuti illee isumaatu gartee anfaskii ofirraa godhaa jettee hurriyyaa qabdee jechuun boodetti akka feete ta'u. Amma immoo akkanumatti nikaa namaatiin deddeemtee anallee maqaa balleessitee jaartii ta'e akkamitti dhiirti kan ta biraa fuudhi anta biraa fuudhuuf osoo hin ta'in inshaallah isii irratti illee niin fuudha. Arras boris immoo diroo immoo waa'ee isii kana qulqullinaan adda baree takka baruun qaban. Maaliif yoo naan jette dubartiin takka akkanumatti haateen baatu yaa namni sossobee ta'a akka itti galtu dhabuu dandeessi erga sobamtee booda garuu immoo akkanatti deemtee bakka iyyutti akka qoreetti bakka iyyuu diramuun tuni baay'ee takkan aarsu jirti an baay'ee takkan quuqamee baay'ee takkan aarii keessa jira. Maaliif yoo ta'e an ilma dhiiraati. Nin beekan dhagee jaarafata akka qabda dhugaadha. Abbaa feetee ofirraan dura garuu isiin baddee karaa telefoona itti wal qunnamnu nu dhoorkite akkanatti isinillee cinqu jirti. Baay'ee takkalatoomaa obboleessee dhiifamallee naa godha. Wallaahi dhiifama naa godha. Alaayeen aaree jira ni beektaati amala kijal ni beektaa. Na dhageessa anan keessiin dhuftee jechuudha arafan na dhageessa. Gaafa isiin gartee akka beetelee eega mucaa qabnaan nu harka galtee jechuudha harka keenya keessa seentu na dhageessa hoggosiin alhamdulillah ija. Atillee na inshallah wallahi waa takka wallahi baay'ee takka galatoomaadha. Mucaa sananii gaheetiin inni deema. Atilleen ammoo inshallah du'aa godhi. Wallahi du'aa akka jaabattiin godha bu'aan baay'ee takka beektaa. Oromoon bakka jirtu du'aa mo godhaan jaan gama. Oromooti baay'ee takka namni arraan tana obboleessi ilmoon isiin haboo taatuuf qabamte jechuun isiin qabamte jechuudha. Inshallah du'aa nu godhaa nu faana turaan isin jaanqa viidiyoo biraa qabannee isinii dhumnutti nu hordofaa nu faana turaan afirraa keenya nu faana turaa obboleessoo warri gartee du'aa nu gootanillee baay'ee takka warri gartee akkasumatti jechuudha karaa koomantiitiin arafee waa takka abshiir hiyyaatiin jettanillee galatoomaa killeen faallee nu wajjin jiranii dheengadda akkasii halee akkasitti walitti aarree jechuudha. Amma garuu akkasittiin dhiifama godheefi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya baga jiraattan jirtu isiniin jennee gaa arraa hunoo killeen na biratti deebi'ee jira. Maaliif yoo keettan taate eda dogoggoraan gartee waan ani hubatiin tokko jira namni waa jalaa bate gaa ni beeytanii hordoftoota keenya baay'ee takka aaree akkasitti killeellee sumaa jechuu dandeenya. Namni san deebi'ee nama kaa'ina yookaan immoo gara biraatti deemutee jechuudha. Kanaaf killeen gaa waan dhufeen isa gaafannaa asmaanuu killee salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eegdan isin jecha arraan tana dhufeetiin jira garuu gaa arafaatedha akkuma beekamu gaa hangaar kaanillee natu ga'u tokkotti jechuudha natti bigee kanarraa inni garuu bakka kana keessatti miidhamaadha. Anillee yoo inni bakka kana keessatti yoo kan na dha'u taate yoo kan na fiigu taates ani isaa wajjin loluuf hin qabu jechuudha. Kanarraa asmaanuu wanni hin gartee ani isaaf qabadee dhufe mucaan gartee jechuudha haadha manasaa gartee haboo taatu eeganii na biraa gartee jechuudha edda walollee jechuudha arafaatillee naannolee na biraa kute anillee wallahi rafee hin beeku deemaa barbaadaa oolee jechuudha asiin hamsee tokko irra dawwalee bakka inni jiru garsiisee inni qabee manatti natti fide jechuudha. Kanarraa amma mucaa gartee isiin aboottu san qabee jechuudha yoon argina deessaa qabiiti manatti akkanaa jii naa fidii jeetiniin manatti na fide. Kanarraa amma wanni dhufeef kanuman sitti hima jeetiin dhufen. Amma qabdanii mucaa qabne. Hayyee. Kanarraa nama biratti dhiisee. Eessa jirutu ittiin dhagaa? Manatti dhiisee dhufe. Mana kamitti? Manuma biyyatti dhiisee dhufe. Achi geessitee moo? Duba nin dhaqaa duba akkanatti natti nimtu nin deemamani. Maal gootaa deemtu? Osoo mucaan achi jiru moo? La yaani amma ati na dhageessaa eessa sin jettee akkasitti loltee deemtu. Mucaa bira eenyu jira? Mucaa bira namaan bira dhiisee deeman. Eenyu bira dhiiftee? Hamseen eeganatti kanneen deeme anillee wallahi garuu immoo kanarraa waan eeda gartee ati akkasitti lolte sana jecha mucaa san harkaanillee jechuudha mucaa san sababa gartee ati akkasitti lolte sanarraa mucaallee de'ee mucaallee jechuudha wallahi gartee hundee seenaarraa na dorge hundee seenaa biratti dhiisee deeme garuu kanarraa nin deebi'aa jeetiin biraa deeme kanarraan amma isaan biratti hin deebi'a ati immoo waan gartee yoo natti aartee jiraattee sana sumaanu an dhiifama akkanaaf gootu si barbaade. Ani beekadhu hillee wanni baay'ee takka na aarse mucaa hijibaa gartee akkasuma hunjee santuu baay'ee takka nama fachiisee malee an nama sittillee wanni jajja'u miti akka ati
baay'ee takka gartee na cinaa dhaabbatullee niin beeka. Hordoftoonni keenyallee jechuudha waan baay'ee takka si bira dhaabbatuuf illee dhiisii naan jechuu turtanii baay'ee takka galatoomaadha. Haa ta'uutii garuu annama waa jalaa badanii arras boris siifi Hamzee Udilleen baay'ee takka galatoomaa erga mucaa qabdan isii arkuu waan takka natti salphaadha. Maaliif yoo keettan taate an deemee arras boris mucaa bira dhaqee mucaa dhiisuun kan hin jirtu. Mucaa erguma naa qabdan baay'ee takka galatooma. Mucaa ati immoo mucaa maal jetta amma ati wanni ati barbaaddu mucaan qabeen harka jira. An amma wanni nan barbaadu isiidha. Mucaa immoo isiin haboo taateef. Sanbata akka isiin laalama wallahi waa hedduudhaan fiin mucaa san dhiise maali? Yoommoo waan kana garte na dhageessa isiinis jechuudha bakka jirtu ni baati na dhageeffadhu. Amma gaa mucaa dhiisettee nan mufachiisin. Takalee dogoggora dabartee jirti. Dogoggoraanis hin mufadhe. Basaas tura hiyyaan san kijibaadha. Sun hattuudha. Hiyyaan sun kaayina siifin mana dhageessa. Garuu immoo dubbii namaa fuutee silaa jecha sannaan jechuun barbaaddu maali? Osoo wajjin taa'u jiru osoo wajjin deemnee barbaadu. Dubbii namaa osoo hin ta'in mucaan ijjatee dura taa'een naan jee. Sanis dubbii namaa fuudhee hin deemne. Namni tokko ragaa wanni jedhamaafuu arkuun amanuudha. Mucaan osoo ati jirtu osoo ati dhageessuu wajjinaa osoo hin miti. Wayi dhooysatti. Inni kun bakki inni irraa argame beektaa? Mucaan namni kun soojii nyaateen nama nyaata. Garuu ati nama baattus rakkoon qaban maaliif keessa kiyyanaatu beekaa rafaatu dhugaa na gaafatte anti yaagama kiyyaan yoon hin gartee kana dhuguma yoon kan si hojii gartee kan hin deemu taate wallahi rabbiin na arga maali an hamtu si yaade jee waan deemu yoon gartee kan himaan keerii yaade jee taate wallahi rabbiin na arga galatoomii dhugaa baay'ee takka galatoomii anilleen dhiifama yoo nama uffattelleedha baay'ee takkan aare baay'ee takkan gawaanii nan keessa jirus waan takka beektuuf an garuu erga mucaa qabdanii mucaa ittiin dheeyxuu naan hin jiinaan mucaa dhaqeetiin ijumaanuu waan isa keessa jiraatis naaf gaafata. Ana keessa gaafatu. Mucaa narra dhiisi. Erga mucaa agartan. Ni jarjartaa na dhageeffadhu. An amma silaa hoggasan keessatti akkan gartee jechuudha hamsee bakka inni jiru mucaan kun akka gartee jechuudha yoon argillee isaanitti hin dawwala nama biratti hin dawwalan jeetiin hamsee garsiise hamseen gartee sobee natti fide. Egaa natti fide yoo maali an silaa hoggasan si dawwalee siif immoo ni wallaale maaliif ati immoo yeroo tana keessatti yoom lafaa aartee lafaa kaatee mucaa kana dhoyte mucaan kun achiinis ni miidhama na dhageeffadhu. Ati amman tana. Haanii uduure. Haanii uduu. Egaa. Na dhageessa. Gartee hamseellee mucaa kana arafaatitti ni minii naan jenna dhageessa. Qabeenatti fideeme kanarraa ammoo namni gartee jechuudha waan kana hunda gaafatu yookaan hamsee yookaan haatu gaafata na dhageessa. Ati amma dheeytee mucaa kanaa jechuudha amma ati nama gartee keessaa boomma yeroo keessatti tana keessatti arafaan na dhageessa. Akkanatti aara kanaa yoo dheeyte mucaa sana ni miidha jeetan kan sitti ni dhufee sitti himee. Namni nan bira dhiise hundi seenaati. Hundi seenaa waan inni jee guutuu na dhageessa. Yoo inni gadhiise immoo yoo inni gadhiise. Maal gadhiisan? Yoo anuu badhiisatti dhaameetiin biraa deemen. Naaf hiitamu naatu ni hidhamu naaf hiitannan laa hin hidhin naatu hidhaa yookaan. Yoo kusuma harka keetii hin dhiyyaa. Hin hidhin narra dhiisii yoo inni beena gaafattaa jeeme kanarraa gaa inninis eegi gartee eegi jeen biraa deemem amma hundi seenaa waan inni jiru irraa baasee achi booda. Jechuudha yoonii fi gartee egaa atillee egaa amma eegannee nu harka seene isa bakka isiin jirtu inni nuun hima isillee gaafa gartee jechuudha bakka jirtu ni dubbatte isiin jaalaan dhageessaa. Kalaas erga qabdanii fiddaniifu waan jiraa himsiisaadha akka gartee itti dheeyinee gartee yeroodhaan isii baafnee anillee haalaan hin cinqamee jiru obboleessa keenya. Na dhageessaa lafa. Baay'ee takka hin cinqamee jiru. Duraanuu na dhageessaa. Garuu ati gara na amanuu diddeeti an gartee maamma. Ansi amanuu didduu osoo hin ta'in gurbaan san gurbuma kijibaa santuutu waliin nu mufachiise naaf. Tatiyyaa fiteetii rakkoo takka illee hin qabdu. Illee duraan illee hojii nyaannee jira. An ollaadha ollaa namni sitti aara. Atillee na xaaruu dandeessu yoo na xaarte illee obboleessa yaaqa walirraa qabna qorii takka hojii nyaanne. Anillee beekaa garuu si wajjin hin lolle na dhageeffadhu. Ati hin lolle ati amma namni tokko beekadhu walirra obsa qaba ilmi namaa kuni. Garuu deebii ammas namni tokko guwaa jalaa wanni ta'an obsaas hin qabuun ni beektaa obboleessa galatoomii ammallee haa qabdee hundee seenaa bira keesse mucaan sanoo akkamitti akka garuu himuu qabu. Kana dhageessa yoo nama bakka isin jirtullee sitti marafaa na dhageessa ati kun dheeyteeti mucaa kana jennu waa godhu bakka inni jiru sitti ni na dhageessa.
Awan salaanatti himteen fedhe bitaa. Dhaqeetiin seeraan wajjin galtaa'ee isa wajjin haasa. Garuu immoo na harka jira. Bakka inni jiru sitti namoo gaafa gartee jechuudha. Innilleen waan gartee bakka isiin jirtu himee jechuudha irraa qorannee bakka san nu hime booda aadiidha. Atilleen Kalaas haqnummaa yaa beekeetuu beekee na dhageessa. Egaa na amantee narra dhiisuu qabda. Jechuudha. Mucaan na harkaa isin bahu ati immoo waan takkan dubbatte eegas boodan si gahee isaan jaan akka mataa fayyatti. Hayyee kalaas ta'e rakkoo takka hin qabu. Mucaa immoo sirriitti tumtanii qixaaxanii waan inni bakka isiin jirtu gartee takka takkatti akka inni addaan baasu gartee. Yoo inni gartee kanneen mucoo taate na dhageessa waan hin godhu nabbee. Aboo na dhageessa. Harka hojjetu wanni haalaan na aarsaa jiru. Arruma kana laakotti. Guyyaa kaan jaalatti. Tunim an isiirraa qabee addaan baruun qaban. Isiin na dura dhuftee ijaaf ija wajjin haasoyne addaan baruun qabaa mucaa gadi hin dhiisin. Arfan na dhageessa. Biyyoon tun bakka deemtu namni isii barbaadaa jira. Wanni isiin bakka sanii deemtellee bakka takka hin teenye. Akka namni na hin qabne jetteeti bakka amma amma kan jiratu jirti na dhageeffadhu. Kanarraa immoo ati an gama qiyyaan yoo mucaa kana gartee yoo inni kanneen mujjee taate isa naatuttuu harka hudduu duubatti hidhee jechuudha. Hanga gartee irratti dawwalee bakka kanaatiin jira. Abbootii jana qabanii jiranii jettee isiilleen bakka jirtu ni dhufti. Ilmummaa naatti haasoo. Naa hanga akkasitti isa jechuudha. Harkan ni nidha miilas ni nidha. Hanga inni himutti hin dhiisoon isa. Hayyee kalaas tolee. Ani isinirra dhiiseetiin jira. Garuu immoo ammallee nama kiyya ta'uu kee deemtee achi mucaa gaamsee utgeessitee innilleen qabee siistamaan akka fiddanii amma mucaan mana kee jiraami inni nee miti. Laa mucaan mana kee jiru amma. Hiisisi akka harkaan baan. Mucaa bakkee inni jiru na dhageessa. Anamma mana kee jira. Arafaat na dhageessa amma yeroo tana keessa siin hin jiru na dhageessa. Yoo mana kee jiraates yoo gartee hanga gartee wanni kun furmaatatti dhufu sin geessu. Kanarraa immoo amma jarjareetti mana dhiisee fiigaa dhufe inshaallah gama kiyyaan amma hundi deema. Kanarraa immoo hamsiilleen kanatti gartee waan kana hunda qabsiisee jechuudha naa qabee manatti naa fide haa galatoomu gama kiyyaan baay'ee takkaan galatoomu. Kalee gartee uffata biraa kan yeroo wallaaleen kalee fideen gata iddoo maraataa ta'een deema. Dhugaadha galatoomu garuu mucuma sana baay'ee takkaan nu mufachiise. Waa hedduu natti dabalame rabbi alhamdulillah wallaa irraan tan xiqqisoo wayyaa jechuudha gama kiyyaan. Ati anarraas dhimma muttiin jirtuuti yaa baay'ee takka garuu naafillee yaadu jirta anilleen kaawaan hin kasi jiru ni beeytaatiilleeni obboleessa kiyya baay'ee takka galatoomii garuu hamzee udiinis baay'ee takka inshaallah yoo rabbiin jee buru jechuudha mucaa biree yoo nageessuu baattanillee sirritti waa irraa adda baafattanii isin amma siif hamzeen akka nama kiyyate dhibbattiin beeka galatoomaadha. Hamzeen na dhageessa amma mucaa sallaan kaleellee deengaddallee Hakama itti kanneetiin awoo atillee asiin barbaade anis asiin barbaada jenni irratti dawwalee kalee muudeen gadda kalee jechuudha irratti dawwalee jaartitii yaa fuudhee tan jira maaliif jawwaala kanarra dawwataa jeeti jechuudha garteetillee innillee naaf himee jira viidiyoollee waraabee gadhiisee jira hamzeen sanumtaa jechuudha ni himsiifna nama isiin bira jirtu bakka isiin jirtu hunda takka takkaan himsiifna naa himsiisa yoo inni baatee dhageessa kanarraa inshaallah rabbiin gartee nu alaafisu. Angarummaa wallaa baay'ee takkaan gammade. Anillee baay'ee takkaan gammade. Gammachuun. Hanqa isiin dhuftuuti malee gaammaan hanqa isiin wal agarree.